kana miti zallaqan birrisi kenna damisen rabbi si jaalachiisa ka funyaan uree irraa si fuudha wallahi zallaqan maaf damisen ati jettu birrisi kenna maal jetta yoo iklaasa qabatte dalagante yoo ati ammootiin yaada duniyaa bicha faqaraasistu taate rabbiin quraana keessatti dubbatee jira abboofamaa lahu fil akhirati min nasiib qooda akhiraa wa takkan qabu har'a nyaata rabbi jedhe qooda akhiraallee barbaadi duniyaallee nomaani dhufti ilmii duuba jirti haqa qaba wallahi namni kun namni nama qaraasisu akkatti qara'ee dhufe beeytani cittoo nyaattee tayfii nyaattee bunkureetu kan nyaate har'a ijoolleen teennata ammoo aliif isoon jedhin biyya alaa baatee jira ya habarattu jedhee boo taa'ee mana barate ya kanan argitu ati doolaara soo itti hiite wallahi jazaan deebitu kanaaf ammoo irratti hiitanii sheekallee ammootiin akkana mindaa fudhatee waa nyaata jettanii asirratti ol yaatanii irratti waraabdan eenyuun taataniiti isin bakka kan buutaniiti mee sheeyni sunuu yoo jedhe yoo ammaa irratti hiitan dogongora yoo jedhe karaa keessaatiin sheeyni wal qabata ya sheeyni nummaan bootaa walii haa kenninu numarra rakkinni jira bara waytii gari eela fedhantii anuma warra sheekaa jedhan kan amaamaa diimaa fi adii keessattuu warra amaamaa diimaa rabbitu nu galaafate numatu walirra waraaba ta'uun qabu nu osoo bootaa walii kennine hoo ilmii rabbi numatu bar yoo asii daawwaa godhe gariin namaa mataa dhukkuba abboo anuma daawwaa godha jedhe keellaallee gooromazooraallee jimmallee dhaqee shaashamanneellee anuma daawwaa godha jedhe abdulafuuf yoo shookaashee abdulaziz yoo achii godhe mataan dhukkube sila alhamdulillah hin jedhu bakka an jedhu kana narraa buuse hin jedhu alhamdulillah ka silaan dubbadhe alhamdulillah ka jedhu jedha anan dhaabadhe shaashamannettillee anan daawwaa godha jedhe maayikii qabatee adaamaallee anan lallaba jedhe finfinnee kanaallee anuma lallaba jedhe inni bakka mara ayyetta mataa dhukkuba yoo namma shee abdulafuuf yoo shee qabshee abdulaziz daawwaa godhe mataa ija dhukkuba maa lafeetii maa mataan si dhukkuba alhamdulillah baga rabbiin narraa buuse waan silaan dubbadhe hin jedhu ya mee kottaa wal nyaantu haa dhiifnu wal jala deemu haa dhiifnu rabbi waan nama tokko kenne nama tokkoon kennu waan abu ammaarii kenne anaan kennu martuu qooda ofii qaba rabbiin ammootiin ka qoodu rabbi beekumsallee ka qoodu rabbi maalitti wal waanyina ufii qaraasisaa waliin waanyinaa jedhaa ufit deebinee wal waanyinaa namaani waanyinaa jen ufii walii garagal namaani waanyoo jechuun maali beeytanii isin aadaa itiraaduna lallaa si waanyinee yubar namtichi rabbi irratti itiraada ta'e qooda ka qoodu eenyuun beekumsa ka qoodu eenyuun qabeenya ka qoodu eenyuun likkii mitii jeen wanni isaa kennite likkii mitii jeen maa rabbii yoo itti dhangalaasee afaan isaa bareechiseetiin afaan isaa hadiisa godhee afaan isaa quraana godhee nama biratti fudhatama godhee rabbiin sadarkaa isaa ol fuudhe isaa dabalu naallee dabalin jettu yoo ammoo takkaasii ammoo fandii wayii nama wayiitu waan jedhe dhageettanii sheekaaroo bi'an akkana gadi bahee liistiroo taragadha jedhee liistiroo bira taa'ee jennaan maanguddittii wayii ameerikaa irraa naa dawwaltee sheeka ifaa jee isin takka taattallaa baay'ee isin hordofna aboo akkaan dasna jettanii akkaawuntii keessan ergaa naan jette kan maal liistiroo narraa dhiqu jaammaa maal jedhe beeytanii dhugaa qabda warri sheekotaa teettanii nyaattanii nuun jedhee barabboo beekootu bakka kana liistiroo xaragaa deemii qaraasisi maaddaa takkaa ijoollee jedheen usuuluma qaraasise jedhee waan biraatiin arba'iinuma qaraasisi jedheen fannii biraa dhiise qaraasisuufuu qara'uu qaba qara xiixii qabatee ganaa baadiyyaa keessa deema ifaa jeen dhufti wanni ifaa jeen dhufti malaaftuu takka se'ee teettanii nyaattanii جوعنا شديدة بيتنا بعيدة قربنا إلى الموت يا صاحب البيت يترفت وانت كانت تيمي تيراني kana mara ammalaan amma sheekaaroo beeti yoo namni akkaawuntii wayii irratti gadhiise yookaan abu ammaarii gadhiise yookaan mana itti ijaare makiinaa itti ijaare kariin nutu itti ijaare jedhe birrii takka keessaan qabu bar birrii matakka keessaan qabu maa nuti itti fuudhemi jedhe maal jettan amma kanaanis kan namni kennullee nama waan jira baay'een nama akkasittuu mana itti ijaartee sheeka jazaan deebine wallahi qadriin sheekaa qaldiisee taati qadriin ulamaa'ii qaldiisee taati. Kadu eeyyuu garaana nyaate mukkuree wata duute sunni nu garaan nyaate alima meeqa dhabde waggaa lammeessoo har'aa keessatti ya warra kitaaba barreessee deeme abbo ya baaral muhiixiin barannu bira jira abbaa zakiiraa fa'a eessa jiran biyyeen jirani har'a immoo walitti hamne lafeedhantii nutu wal maaxara hagam ta'e na jiruu duniyaa tanarratti hagam wal waanyina rabbiin qooda akka tokko namaan kennu ya warri sheekotaallee meekottaan walitti haa deebinu wal haa beeynu osoon wal qoruu dhiifne namni nun qoru ya darajaa walii haa kenninu bootaa walii haa kenninu lafeedhantii ambi duraanii bootaa walii kennite ya duraayyoo kun dubbate ani isa biratti hin dubbadhu jedhanii bar ummanni sahabaa ya maal jettatam namni 70 bara abboo sahabaan masalaa takka gaafatanii masalaan takka nama awwalaatti deebite 70 irra zoorte an bakka ebalu jirutti hin dubbadhu jedhan akka ebalu jirutti hin dubbadhu jedhee kama awwalaa sanitti deebi har'aan tanatu ammoo anan nyaata jedhe anatti ammoo Addis Ababallee dubbata Shaashamanne illee anuma daawwaa godha jaa ka ol bahee rabbi ammootiin waa beeksisee nama barsiise namni yoo ammootiin barsiisa isaa kana jaalateetiin waa itti qadaabee itti fuudhee makiinaa itti bite maa waanyita
makiinaa maa ammoo isatti bitanii diiniif bitaniifi diinii jaalate ummanni diinii utube namni gadaa duraanii bara abboo ummanni diiniin jaalata nama ulamaa miiddee takka irra fagaatee taa'a bar akka ol kortu kanaa miti namni ulamaa'ii qadrii qaba bar ummanni duraanii ammoo oorruu itti kenna bar farda takkitti itti ammootiin hin yaabbatu kinoo sheekaa ji'a bar ya sangaan kinoo sheekaa ji'a bar har'aati ammootiin ya birrii 300 kennitee torbaan dubbataa oolta sheebaluun birrii 300 wayii kennineen jettee torbaan simatu haasa gabatti sitti haasa beera matoora deemtutu sitti haasa saalfannee gara deemnuunu beera matoora karaa deemtutu sitti baabura deemtutu sitti dubartii bishaan waraabattutu sitti haal jettatam ta'uudhaan qabnu obbolowwan kenna ifaa jedha qaban warri ulamaa'ii wal eeggatan harkaa walii kennan akkasi. Taata keenya akka jaan weelkaa duwwaa laga geessaniituma waraabbatanii guuttatanii galan janii beeytaa. Yaa. Amma warra baratuufillee dhaamsanuu dhaamtee dhugaadha namni nama barsiisu tokko qadrii inni qabu haqa inni qabu waa hunda rabbi sirraa jaalatu nuu dhaamtee jirta dubbii deetanallee nama handaga hunda harraafamu rabbi nu haa godhu warra waa barsiisoofu warra waa barsiisu keenya amma ustaazan keenya hundaas akkuma nasiyaa obboleessaatitti oddoo waan hin taane mee maal dhaamtaaf haala barnootaa keessatti ergamaan keenya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqiidaan calqabe amma irra guddaa barnoota asirratti huruufa kanaatiitu irra guddaa baay'atee namni huruufa kana fardeessu jira dhuga huruufnillee haanuma baratamu tahee namni muhimmii dura aqiidaa fi beekuudha qaba amma nuti kun biyyoota keessatti odoon haalli barnootaa nu mijaa'een biyyarraa deemnee biyya namaa keessa jira waa hedduu takkaa jira saniifuu yeroon aqiidaatis godhamtee sirritti aqiidaan tun gajjabeeffamuu akka qabdumee dhaamsa maal nu dhaamtame. Dhugaadha nama akka sheekotaatti illee akka mataa kiyyaatitti wanni an dhaamu yeroo ammaa namni aqiidaa kana aqiidaan barbaachiftuudha yeroo ammaa namni afaan waan hin taane nama qabsiisaa jira Allahu mawjuudun bila makaan hin je'ee kinu argaa jirra yeroo aqiidaan wanni martuu munaasabaa wadi yeroo itti barsiisan qaba huruufni illee baratamuun barbaachisaadha dhugaadha huruufa kana tolfattee quraana faatiyaa kee takkitti nama jala fidattee sheeka jala fiddee mee faatiyaa kiyya naasirreessaa jettee ni beeyta. Sheekati shabakaa moki. Shabakaa qabee. Kasheekati keessa jira. Kasheekati yar sheekaa qabee bar. Shabakaa Itoophiyaati. Yaa Rabbi laafisi. Namanna irra dawwalaa jira. Faatiyaa quraanaa sirreeffatuun barbaachisaa mee nama faatiyaa quraanaa si qaraasu bira fidi sheeka jala fidi naalaalaa je'in fataa kasratti yoo deebiftee agarsiisa salaanni keen bada kana beeytaati fataa kasra yoo deebiftee bada imaamni si salaachisu qofa yoo faatiyaa hin sirreeffatin faatiyaa yoo sirreessee si salaachisin irraa hiikkadhu kana beeytaati shartii imaamni imaama ta'u kanaaf namni waa barsiisuun huruufallee barsiisuun bareeda anamma akka kiyyatti karoora godhadhe manuma kiyya taa'ee kitaaba muktasaraa wayii gama tiktookiiti gama ammoo FBtiin seenaa nabii namni har'a maal beeka beeytani Manchester Arsenal jechuu kana beeka Chelsea tacaawachii hedduu beeka nabii ammootiin abbaan nabii eenyoo jedhaniin agasi jaartiin nabii beeka jaartii meeqa qaba soo jedhanii ijoollee isaa lakkaaya fi jaartii gaafatanii bara ijoollee nabii lakkaaya jaartii godhe kanafaa seenaa barsiifna inshaallah aqiidaa barsiisuun laazima aqiidaan bannaan namni bade aqiidaan tollaan tol aqiidaan laazim hattummaan huruufa barsiisaa aqiidaa keessa buusi warri harfii ammoo huruufa barsiiftanillee aqiidaa keessa buusi warri beekumsa sii kenna inshaallah hin marxifannaa rabbiif jecha haa marxifan hagaruu hinna keessa jirtu angaruu waan baradheerraa isin barsiisa waadaa seene hagana ammoo Abu Ammar dubbadha assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naa waan yaada qabdanitti dabala barakallahu fiikum nuqaata dubbanna waan dubbannullee hin jiru isin biratti wama isin dhaamtan kana malee wanna kana olillee dhaamnu hin jiru yaada bareeda dhaamtanii rabbi barakaa isin haa godhu umri rabbi isin haa dheeressu rizqii safaa isinitti haa godhu akkuma gartee hajjii isin dhaabe kanatti warra waggaan hajjii tana deemu rabbi isin haa taasisu طول الله عمركم فهمي تنلي ربي تناولت ربي سني هذا بلو سني جنة أكما سنو جد تنقرتيتني نميتشاتو أفتامي السلام عليكم ودوين السلام جنين وعليكم السلام جرى يتنيمتي كاوانا مو يو إنو جرى
callisanii fa'aa bira taran jettan namichatu namatti ol seenee jedhani atteeffate jedhan yarhamukallah jedhanii jedhan haftaamii wayiiti tokko hiyyeessa ol seenan leesh az'ajtana bizukamika iطلع minna jedhanii jedhan hiyyeessi ammoo atteeffateenna zukama keetiin qubaa keetiin maal balleessita nurraa bayyadeen jedhan duniyaani beekaa callisiiftee wallaalaa dubbiste rabbi siilee nutti haa cabsu du'aayii si godhuu achitti ganda sanitti wallahi duniyaani abu ammaariti ya namni duraani wayta gadaan bareeda wayta namni ammoo bishaan gaafatan dhadhaa namarra kaa'u ammoo aanan namaa kennu wayta dhadhaa gadaa bareedduu san namni kiyyoo namaa laalu kaayoo namaa laala surree namaa laalu sirrii laala har'a akka jirtu surree laalti mudawwara laalti gubbaa gadi laalti har'a tokko ingilizii yoo dhufe ammoo yaa uffata uffatee eessaa dhufe ingilizii dhufe har'a maayikii itti kennan har'uma daawwaa godha kan beeku ina darasaan ammoo uffatan tottolfanne akkanumatti yookaan taa'ii gadi yaa'anii yookaan namni waa caqafatu nama lama sadii gungir jedhee jala yaa kanatti duniyaan nama madaalti baran duniyaallee nutti kenni shaa'iree arabaa wayii waan jedhe maaltu akkana tolche duniyaa qabaatuu fi islaamummaa qabaatuu jedhe maaltu akkana fokkise hiyyummaa qabaatuu fi kufrummaa qabaatuu jedhe shaa'iree duniyaan illee rasuulli rabbii yaanii jiran alayhi salaatu wassalaam duniyaan gaariin nama gaarii bira jiraachuu waa tolte jedhe akka itti kennatu beeka bakka kaa'u beeka kana jedhe nabiin keenya duniyaan illee bareeda jannata ittiin bitatta adda masjiida ijaarta hiyyeessa ol qabda yaa rabbi hiyyummaa nurraa kaasi bee jedhe duwida nu gutte yaa rabbi Itoophiyaa tana kaasi yaa rabbi yaa rabbi Amin wallahi yaa rabbi yoo nagaa jiraatte waa mara jira yaa rabbi nagaa godhi awwal ganda Itoophiyaa kana bargari rasuuli rabbi Jaafar ibn Abi Talib deema ganda bashaa fa innaha daaru amni wa daaru sidqi wa maliku adli la yazlumu indahu ahadun ibarabbo ganda nagayaati arra ganda maaliti meita ala tu sitti mangana ganda nagayaati jaeni bar ya ganda nagayaati mootii haqaatu bira jira mootii haqaatu bira jira kanani tokko solloman arra maal jettame tamma maaluma hasoy kana keessa seennan beeytama waan ta'an mataa ta'anillee beeyta yaa rabbi nagaa godhi Itoophiyaa tana nagaa godhi wataadara isiillee nagaa godhi minishaa isiillee nagaa godhi gubbarra haga jalaatti nagaa godhi yaa gubbarra haga jalaatti nagaa godhi yaa waa meeqa sodaanna jalarra haga gubbaa sodaanna ka gubbaa dhiisaa ka jalaan sodaanna yaa rabbi jalarra haga gubbaa nagaa hanuu godhi iyyateena nagaa hanuu godhi yaa hiyyummaa kaasi yaa rabbi hiyyummaa nurraa kaasi gutte tana nurraa kaasi yaa rabbi al jetta tamma hiyyummaa namni zariirillee wal jibbaa barabboo wal bira tara yaa rabbi nurraa kaasi durummaa nuu kenni yaa rabbi gariin namaa duroomeeyyuu akka tijaana tana humbeetu qabeenya qabaa malee durummaa qalbii rabbiin kennineef durummaa lubbuu durummaa jechuun durummaa alginaa gina nafsi jedhee durummaa lubbuuti nama meeqatu birrii itti kennee baankii birrii meeqa baankii isa qaba awaashii isa qaba dhima haafaya akkasanuma keessaanuu haafatti naqee rabbi yaa homa qabdu irratti qanaa'aa nuu kenni yaa rabbi homa qabnu irratti qanaa'aa nuu kenni yaa rabbi lubbuun nu jaalatu waan qabnu lubbuun nu jaalatu obboleessaan jaalatu godhi yaa ajaa'iba isin nama biraatii boottaniimi amma hukumarraa tahdiida yoo godhe yeroo biyya jirru yoo inshallah birrii 10,000 qabaanne فعليها الصبر والقناعة الرجرة أما مو يوجي أتجو كما دقدما صدام فارغ نيجو ليش بقى نفسيان تنججو سبحانه جل جلاله شيطان وسواس الكناسية سيطاوته تمني براه وتيجو تمني براه والله كسنجتا كان جنان ليس الغنى عن كثرة العرض يراني ولكن الغنى عن النفس تندب بلغاتي والله ربي جنا النفس كانوا هاكنو جنا النفس كانوا دي بملئ wannummaan qabnuyyuu jina maysinu fayyaa qabaatuun mataan isiitu durumma biratti ammoo qanaa'aa qabaatuun durummaa jaale akkas barakallahu fiikum sheeka shabakaan qabe namni sheeka waa gaafatu barbaadan Kadiir Amaan isin baasa oo nama irra dawwale gaafillee miti ani du'aa asumaanuu anillee ba'uufin deema obboleeyya kee dhiifamaa wajji waan hin jiru jadi hawaasni keenya jaalatamaa fi kabajamaan amma nama hiyyeesse tokko yoonii fi gargaarte rabbii jecha gargaarte ustaasa nama barsiisu tokko yoo gargaarte diin rabbii cinaa dhaabbachuu fi gargaarte hirra fokkottuun waan godhan deebi'anii dubbachuudha jedhanii waan takka eega rabbii jecha goone anarraa kaasee obboleeyyan kiyya martuu kulli waan duyda duniyaa kanarra waliin jirru akka deebineef irraa hin balleessineen isiniin jaa obboleeyyan kiyya dhiifamaa wajjini akkasii ayya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dhiifamaa wajjin amba'u بارك الله فيك يا شيخ أحمد الدين كأن حياك الله وبياك جواد ربي ورسنا درس بكجير تنيتي خير ما فجاسا إن شاء الله كديرو
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sheikh Agit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh habibi. Duraan dursee onna galchuu fi galatoomaa isiniin jedha. Abshir habibi. Hayyakallah. Yeroo hedduu isin hordofaa foloo walitti hin qabnu malee isin jala dhufee isiniin dhageeffadhaan ergadhaa nan argineen se'a. Hayyakallah follow si deebise kun. Ani nama guddaa waa baratee illee miti nama waa beekuun jaaladha beektani nama amantii ta'ee jaarsa biyyaa ta'ee nama waa hayyuu kanarraa waa baratuu dhageeffatuun amala kiyya. Tabarakallah. Akkuma sheekaan roobee reefuu jedhan namni kenna nama waan qabne namatti hin laakka'u amma biyyumaan jiru kana biyya baqaa keessa jiraanis yeroo walgahii teedduu fi yeroo waan garagaraatiif walgahii nama